Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo ammaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas Indiyaa fi Paakistaan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuurra gahanii booda wanti waliigaltee cabsu mul'ate jechuudhaan Indiyaan himattee jirti. Wanti waliigaltee cabsu sun maali kan jedhu kan wajjin ilaaluudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina. Isin isaa maxumuraan faana turaan affeerraa keenya. Indiyaa fi Paakistaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra gahu erga ibsatanii sa'aatiiwwan muraasa booda waliigaltee cabsuudhaan quba walitti qabaa jiru. Erga dhoohinsi Kaashmir kan to'annoo Indiyaa jalatti argamtu keessatti dhalateen booda ministeerri dhimma alaa Indiyaa Vikram Misir erga waliigalteerra gahamee booda irra deebiin gochi waliigaltee cabsu raawwatame jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan gama isaaniitiin bakkeewwan murtaa'etti gochi waliigaltee cabsu Indiyaan raawwatamee osoo jiru oolmaa waliigaltee dhukaasa dhaabuuf murannoo qabna jedhan. Guyyoota afran darban keessatti walitti bu'iinsi biyyoota lamaan gidduutti dhalate muddama waraanaa waggoota kurnan darban gidduu isaaniitti mul'ate caalaa hamaa ture jedhamee jira. Indiyaan deebii haleellaa ji'a darbe Poolgaam keessatti raawwatameeti jechuun Paakistaanii fi kutaa Kaashmir Paakistaan jalatti bultutti diroonii misaa'ilaa fi meeshaalee dhukaafaman biroo deeggaramuun haleellaa raawwattee jirti. Paakistaan lubbuu lammiilee 26 galaafatte keessaa harki hin qabu jechuun waakkatullee Indiyaan garuu finciltoota mootummaatiin deeggaramaniin raawwatame jechuudhaan falmattee haleellaa daangaa darbuun guyyoota afuriif gaggeeffameen booda Paakistaanii fi Indiyaan dhukaasa dhaabuu guutummaan guututti battalumatti hojiirra akka oolu taasisuuf walii galanii jiru. Biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuuf walii galuu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa Turiis jedhamu irratti ibsanii jiru. Jaarsummaa Ameerikaatiin biyyoonni niwukileerii hidhatan lamaan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra gameera jedhe. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Iraaq Deerii biyyi isaa dhukaasa dhaabuuf walii galuu ishii mirkaneesseera jedhe. Carraaqqii dippiloomaasichaa keessatti Turkii, Saud Arabiyaa fi itti gaafatamaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa dabalate biyyoonni baay'een hirmaachuu isaanii miidiyaa biyya keessaatiin dubbatee jira. Ministeerri dhimma alaa Indiyaa Vikram Misir gama isaatiin biyyi isaa tarkaanfii lafarraa, qilleensarraa fi galaanarraa fudhatu dhaabuuf walii galuu mirkaneesseera. Itti dabaluudhaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu sa'aatiiwwan muraasa keessatti akka hojiirra oolu jedhee ture. Waliigalteen kun ibsamee sa'aatii muraasa booda kutaan bulchiisa Kaashmir Indiyaa jalatti bultu keessaa namoonni jiraatanii fi gabaasni BBC sagalee dhukaasa dhaga'uu fi samii irratti ibidda arguu dubbatee jira. Ministeerri dhimma alaa Indiyaa Vikram Misir faallaa sa'aatiin muraasa irra geenye irraa deebiin gochi waliigaltee keenyas cabsu raawwatamee jira jedhan. Kun immoo kan duraanii irratti waliigaltee keenya cabseera jedhe. Vikram Misir humna ittisa Indiyaa deebii malu akka kennu ajajni darbuu dubbatee jira. Itti dabaluun Paakistaan waliigaltee cabe ilaalchisee ibsa akka kennitu nan gaafadha jedhanii jiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Paakistaan gama isaatiin Paakistaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Indiyaa fi Paakistaan gidduutti ta'ameef murannoo akka qabu ibsuu barbaada. Bakka tokko tokkotti gama Indiyaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu cabulleen humni waraana keenya itti gaafatamummaa fi of qusachuudhaan to'atee jira jedhe. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu haala saffisaa ta'een raawwachiisuuf dhimmoota jiran kamiyyuu sadarkaa maluun waliigalame hiikamuu qaba jennee amanna. Humni waraanaa bobba'ees taanaan waan kamirraayyuu of qusachuu qaba jedhe. Kaashmir kutaa Indiyaa fi Paakistaan naaf malti jedhanii gaafii irratti kaasan yoo ta'u biyyoonni lamaan bara 1947 erga sirna bittaa British jalaa walaba bahanii gamtaan bulchaa jiru. Gaafii anaaf malti biyyoota niwukileerii hidhatan kanneen lamaaniif sababa wal gaarreffannaa yoo taatu kanaan dura si'a lamaaf waraanatti seenanii jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guriis walitti bu'iinsa dhalatee kana tasgabbeessuudhaaf carraaqii taasifamu hunda gammachuun akka simatan dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Yuunaayitid Kingdom Sir Keir karaa ministeera dhimma alaa Deevid Lamiitiin qaamoleen lamaan walii guyyoota murtaa'eef marii irratti hirmaachuu ibsanii jiru. Keir Istaamir har'a waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gaame arguu kootiin gammadee jira erga jedhanii booda tarkaanfiin amma jiru waaraa akka ta'u gochuudha jedhan.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoo dhimma Paakistaanii fi Indiyaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.